Macaafni keenya beeku sakkasi isin warra jinnaa gooftaa Yesus Kiristoosin karaan dhugaan jireenyi Yesus karaa Kiristoos malee hin jiru ilaa dhagahaa dhageessisa gooftaan Yesus akkas jedhe garaan keessan homayyuu hin raafamina anatti amana karaan dhugaan jireenyi ana jedhe gooftaa warra jinnaa mucayyoo akkasiin jedhe kuni wallaalli waan ittiin dhaadatan natti hin fakkaatu. Waa waliin laaqaa jirantu jiran jala kanaa jechuudha. Tokko faan irra deddeebi'ee barreessa. Garba jechuu fi khaddaama jechuu maaltu walitti harkisa adda baasaatti maamee. Nama lama sadii irra deddeebitanii eenyu gootanii khaddaama jechuun maal jechuu garba jechuun maal jechuudha. La khaddaama miti bookune khaddaama jechuun tajaajiltuun gabra jechuun gabri amma hin jiru bar gabra jechuun akka horii bitattu kanatti yookaan ammoo akka fakkeenyaaf boojuufaa keessaa kan qabame dabalataan amma sammuu gabra jechuun kuni kan bitatan faadha malee kanaa miti. Kun khaddaama amma bilisa kun yoo si barbaade si bira hojjete yoo barbaade si bira baati. Gabra jechuun bara akka gurgurachuu dandeessu kan dhiisuu dandeessu jechuudha bara. Kun ammoo wannaani qarshiin bitama. Waan islaamummaan raayee galii miti waan dura jiru islaamummaan ni sirreesse malee. Ajjettore gaafadhu tole goo. Jenneen jannata yoo amante jechuun keeti yoo muslima taate. Maal jechuudha akkasitti baruun danda'u? Hello. Maal isin jinniin akkuma uumama bare. Uumama moo jinniin? Sagalee kootu fagoodha moo mucattitu? Uumamaadha malee uumamaadha uumamaadha malee jinniin uumamaadha uumama akka namaa kana. Qajeeltonni jiran isaan keessa jallattoonni illee jiran. Rabbi waan jarri jedha wagguu nuti dubbatu wagguu rabbi nuti immoo وأن منا المسلمون ومنا القاسطون جدا كنا طلاقا كده ذا نرى مسلمتون جدا نرى جلتون جلني جدا جني وري إسان كيسا مسلمة كانت نسينا جني جتون سيطان جتشو رامي سيطان جتشوني جلتو تان جدام نمر رالي جني رالي جلتو تان جدام جني جتشو سيطان جتشو أول قبطو رامي تكون بابا جيكم جنين أمم أكا نماتي كربين أكا سقبرني في جتش أمي كانوا تمول أني جنين uumama akka namaa akkuma nama jedhamee kun addami irraa horame kana jinni illee wal horaatiin deema uumama kophaati sun illee macaafni keessa waan jinni irraa waan beekuun qabu hin dubbatu illee egaltee waan irraa uumame illee dubbatu maali dembe seexana jechuudha miti jinni quraana namni quraana inna geessa seexana uumamni jedhamu jiru yutasuma taatee barduruma Seetan uumamni seetana jedhamee uumame hin jiru. Jinni kan jedhamee uumame jira malee. Seetanummaan waan hujiidhaan hujii jallaa dalaguudhaan waan arga waan maqaa namatti moggaafamuudha malee namaanillee seetana jedhama. Maqaa seetana kan jedhamu jallaadhaan jedhama malee seetana jedhamee uumame hin jiru. Yoo jiraate eenyu? Jinni. Jinni maalidha beektaati jalqabame? Naib sitani jirtu. Seetana kan jedhamtee uumamtiin jirtu jinniin. Maal jedhee siif ibse? Maal jedhee siif ibse mee? Jinniin uumama jettani. Silaawo maal akkas jedhee siif ibse moo? Seetana kan jedhamtu. Jinniif seetana walitti hin qabin ati yaa goobazii teenya. Akkasiin hin jenne maaliin dhageeffattu maal ati waan biraatti shaagalu jirta sammuun kan kee gara biraa jirti. Nan dhageeffanne akkasiin jedhe akkasiidha miti. Jinni jechuun fakkeenyaaf amma uumamni waa hubachuu danda'u sadiitu jira. Malaayikaa jedhama sun warra samii keessa jiruun jedhama sun rabbiin hin didanii suni malaayikaa jedhama warra samii keessa. Kan lafarra jiru uumama lamatu jira. Nama kan jedhamuu fi jinni kan jedhamu. Jinni fi nama illee rabbiin quraana keessatti wamaa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namaa fi jinni illee haana gabbaraniif haana tokko cumsaniif jecha uumee jedha rabbiin. Na waaqessaniif jecha uumee jedha. Jinni illee uumama addaati namni illee uumama addaati. Seexana kan jedhamu rabbiin seexana waan jedhamuun uumne. Seexanni waan maqaa jallinaaf namaaf kenna. Fakkeenyaaf amma namarraallee nama jallataadhaan maal jedha quraana keessatti Ibnu Baasiif yeroo takka yoo wanna jiraatte seexana kan jedhamu uumama addaati miti. Uumamni addaa kan seexana jedhee rabbiin isa uume hin jiru. Seexana kan jedhamu yookaan sheexaana kan nuti jennuun quraana bifaan jechuudha. Kan jedhamu maaliidhaan jedhama? Suuraa Al-An'aam ayata
جاتمي جانا نسنجة يادا سورة جافا يجول طيب يو باستي في جرات تغاري دا جني كان جرام سيطانا كان جرام جني رالي نمر رالي جرام نمان اللي سيطانا جرام سيغالتي نمان اللي مال جراما سيطانا نجراما جيجو فكين جافا منما جلتها تكون سيطانا جني رالي ورا جلتين سيطانا جرام مالي جنين بوتون إساني جلت توتا رامتي سيطاني جنة سين شيطاني جنة سين ورا جنة آتيمتي ورا إبداد شيطاني رب سبحانه وتعالى إسنيرا ورا سيوردو فيفسل إبدا كيسة نبوتا جلجر غافا إني جلتي تنجر إبليس كان جرام جيجو كجل كبادا شيطاني إبدا سين غرو جني را ورق أجيلنجر ورا جنة سيننجر لغال سيغلامي تيسا جني كان جرام كان مو مجامني كيسن بيكو قرآن تدبت مالي مجامني كيسن أكم وان هدوم بيكني كان لمبي وفكاني ملاكانا كتوم متنبيكو مجام ما بوفتني هاتيس والله اللي وان تندادة تنتين فكاتو والله اللي وان تندادة تنجدتين يادوان مجامني جني قفامي تكنين بيكني ملاكا يوم بيكو ملاكا مال راكا وممن بيكو وان جني دبتو دي سوان نماتو غجيل كن دبتو إسنار كا يكونو نما في واقع ولا كدودي جنان نما يواقع غوتاني واقع نما غوتاني تنا سوجرتني حقيقة مجامني كيسا وائب سجدني تركتشون هدون مالبا سواء كان أبجد مجامني كيسا وان تركتهم ميت جني جتشو مجامني كيساني جني جتشو وان الرادوبة قبو سيطان الرادوبة سيطان أكما مجامة كيسا كيسا تبارا مادا جولين كني ما وجسا يرو تكمي أجول شيطاني إسني في الدينة إسنس دين إسا قدنا غريوان إساس أكا ور إبدا بوباء سينو تعنيف إسي واما أجل ibidda bobaa akka seentaniif si waama gareen isaalleen jedha akka garee kiristaanaa kana jechuudha taqriban argaa jirtanii miti dhugumatti sheexaan isiniif diina quraanni ka saraahatan dubbata akka kanatti sheexaan isiniif diina jedha itti jechuun akka qabeenyaatti waan ati horattuudha waan zamana durii jiru saa amma hin jirtu saatii kana hin jirtu tayyib amma sii deebisee jira kan hunda saadha sii haasawee sii geessee jira amma ani sii deebisa hayyamamaadha kuno sinjede Qur'an rasi kenne raga Qur'an rasi kenne hadisat dibbattele si wakanne sinjede hayyamara sinjede Muhammadu jisen sinjede tayyib amma ati Abraham agari wajin ci isa ilma Ismail jeda murra dalci hayyamama dalagamu wan hayyamamne dalage sinjede mal macafa beku mo kun fayyali sigara muda tasaw jiramma ana sigafate bar jirto abatali okane ibnu jirta Taqi dubartii ejjitu fuudhii jedheen eenyuun jedhe Waaqayyo raajii guddaa kan macaafa barreessa jettanii amantan sana maal jedheen dubartii ejjitu fuudhii jedheen ijoollee ejjas godhadhuu jedheen Waaqayyo maal jedheen raajii guddaadhaan dubartii ejjitu fuudhiitiniini ijoollee ejja ammultiyyuu godhadhuu jedheeni raajii guddaa yookaan ammootiyyu isa macaafa isinii barreessan mootiyyuu kan inni ajajeetiin hin jiru jechaan kan irratti inni dhaqee Goomeriin hintala dimbiliyeem fuudhee ishiin ulfooftee ilma hindeessee jedheetiin hin dubbate. Ejji jechuun isa kana kan macaaf namooti kan Waaqayyo deematiin dubartii sagaagaltuu taate mootii fuudhaa jedheetiin itti si ajajuu jechuudha. Boqonnaa lama lakkoofsa mootii lamarratti wanta kana yoo kan laaltu taate inni fuudheetiin ammootiyyuu hintala ammootiyyuu ejjitu fuudhee taaftaaf godheetiin ammootiyyuu ijoollee ejjaatiin kan inni argateetiin hin jiru jedheetiin kan inni dubbatu jiru jechuudha. Isa kana.